Guyyaa har'aa obbo Jawaar Mohaammed dabalatee himatamtoonni galmee isaanii keessatti argaman hedduun isaanii mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyaataniiti kan turanii. Guyyaa har'aa ganama obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Danuu kan Hamzaa Boranaa fi Shamsaddiin Tahan haala himatamtoota kaan irraa adda ta'een uffata keelloo kan mana sirreessaa jechuudha isa uffataniiti kan seenanii. Kana malees immoo ganama wayita nuyi gara dhaddachaa seennu himatamtoonni lamaan harki isaanii cancalaan hidhameeti kan ture. Wayita abbootiin seeraa dhufanittis ol ka'uudhaan cancala harka isaanii cancala yookaan kaateenaadhaan hidhame abbootii seeraatti agarsiisaniiti kan jiranii. Abbootiin seeraas cancalli akka irraa hiikamu ajajee poolisoonnis harka himatamtootaa irra ture irraa hiikeetti kan jiru. Himanni isaa egaa hedduudha. Dimshaashumatti garuu walitti bu'iinsa amantaa fi akkasumas immoo sabummaan bu'uura godhate akka uumamu kakaasuu fi keessatti hirmaachuu akkasumas immoo uummanni mootummaa irratti akka ka'u gochuu labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuudhaaf bahee darbu akkasumas immoo yakka burjaajii teleekoomii kunneen jedhan keessatti argamu. Abbootiin seeraa himatamtoota irratti abbaan alangaa hundeesse erga dubbisanii boodas immoo himatamtoonni fi akkasumas abukaatoon isaanii yaada kennaniiti kan jiran. Himatamtoonni akkasuma abukaattonnii fi abbaan alangaas iyyata dhiyeeffataniiru. Maal iyyatanii manni murtii deebii akkamii kennee fi isa jedhutti aacennu? Komii ibsa abbaa alangaa waliigalaa irratti qaban obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa mana murtichaatti maniiti kan isaan jiranii. Ibsi abbaan alangaa waliigalaa kun kennan mirga bilisa ta'anii ilaalamuu keenya kan sarbuudha akkasumas immoo lubbuu keenyaafis yaaddoo kan uumedha jechuudhaan dubbataniiti kan jiranii. Obbo Jawaar Mohaammed ragaaleen illee osoo nurratti hin dhagahamin aangoonni siyaasaa keessattuu abbaan alangaa waliigalaa akka waan manni murtii nurratti murteessetti kan dubbatan sirrii miti. Kanaafis abbaan alangaa waliigalaa kun dhufanii mana murtiidhaan yaa gaafataman jechuudhaan iyyataniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo abbaan alangaa akka waan nuyi finxaaleeyyii taanetti hokkara kan kaasuu fi akka waan nama ajjeesisnutti ofii isaaniitiif murteessaniiru jechuunis abbaan alangaa waliigalaa Dr. Gideon Timootiyos maqaa isaanii balleessuu isaanii obbo Jawaar Mohaammed dubbataniiru. Obbo Baqqalaa Garbaanis haaluma wal fakkaatuun abbaan alangaa waliigalaa kun haala nuti ofirraa ittisuu hin dandeenye keessatti miidiyaalee biyya alaatiif ibsa kennaniitiin jiru. Kunis immoo mirga bilisa ta'anii ilaalamuu keenya kan sarbuudha. Kana malees immoo bilisummaa abbaa alangaa gaafii keessa kan galchudha. Kanaafuu abbaan alangaa waliigalaa kun mana murtiitti yaa dhiyaatanii akkasumas immoo hojii isaaniirraa yaa gaggeeffaman jechuudhaan mana murtichaa keessatti dubbataniiru. Manni murtichaa gama isaatiin abbaan alangaa waliigalaa dhimmicha irratti barreeffamaan deebii isaanii beellama itti akka kennan ajaja kenneeti kan jiru. Gama biraatiin kanaan dura himatamtoota keessaa tokko kan ta'e Shamsaddiin Tahan ayyaana irreechaa irratti akka hirmaatu gaafii dhiyeessee ture. Haa ta'u malee manni murtichaa gadi baatee ayyaana irreechaa irratti hirmaachuu hin dandeessu jechuudha manni murtichaa ajajeera. Keessattuu himatamtoonni manuma sirreessaa keessatti uffanni aadaa seenee fi ayyaana irreechaa akka kabajan abukaatowwan isaanii iyyataniiti kan turanii. Manni murtichaas bifa hordoftoonni amantaa biroo ayyaanawwan itti kabajaa turaniin ayyaana irreechaa akka kabajan haalli akka mijaa'uuf manni murtichaa ajaja kenne. Gama biraatiin abbaan alangaatis dhaddachaarraa irratti iyyata dhiyeeffate obbo Dajanee Guutamaa, Dr. Biraana Masqalaa Abbabaa fi Tsaggaayee Araarsaa yookaan immoo Tsaggaayee Raggaasaa irratti waamichi gaazexaa akka taasifamu ajajni naaf haa kennamu jechuudhaan abbaan alangaa gaafatee ture. Manni murtichaas waamichi gaazexaa akka taasifamu ajaja kenneetiin jira. Himatamtoonni yookaan immoo abukaatowwan isaanii ittisa himataa onkololeessa 23 bara 2018 gara kutaa reejistiraaraa mana murtichaatiin akka dhiyeeffatan abbaan alangaa immoo deebii isaa 18 bara 2013 gama dhaddachaatiin akka dhiyeessu manni murtichaa ajaja kennuudhaan dhaddachaarraa goolabamee jira.